waa'ee nageenya naannoo Oromiyaa fi security Oromiyaa, security biyyaa kan isin kaastan. Nageenya gaa mootummaan nageenya eega, uummannis nageenya mataasaa ofii hin eeggatu. Hanga danda'amaa ta'etti nageenya biyyaa eeguudhaaf mootummaan hojii guddaa hojjetaa turee jira. Oromiyaa keessatti kan kanaan duraarraa haalli nageenyaa hanga tokko fooyyee hin qaban. Nageenyi jira. Garuu naannoo lixa Oromiyaa irratti yoo ilaalle ammas rakkoon hin hiikanne hin jiru. Rakkoon hin hiikanne darbee haa ta'u. Ammas eenyus haa ta'u eenyu nama keenya irratti miidhaan gahaa jiru jira. Guyyaa guyyaatti kun waan haalamu miti. Rakkoon nageenya duraa ta'uu baate illee fala waaraa waliin barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Fala waaraa kan waliin barbaadu akka sabni kun akka sabaatti taa'ee mari'atee dhimma waloo isaarratti kan fala ta'uu danda'u walii galuu danda'uun baay'ee murteessaadha. Dirqama nurraa eegamu kun akka saba keenyaa dirqama nurraa eegamu. Amma wanta nuti eenyus haa ta'u eenyu saba kanaaf hanga faayidaa saba kanaaf ta'e waliin hojjechuu nuti hin dandeenye hin jiru. Rakkoon keenya inni guddaa wal dhagahuu dhabu, wal hubachuu dhabu, qalbiin taa'anii waliin mari'atanii fala walii filachuu dhabuutu jira waan ta'eef dhimma kana gadi dhaabbannee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu baate rakkoon keenya furmaata hin argatu waan ta'eef dhimma kana teenyee mari'annee waan walii galuu irratti walii gallee hojjenne waan walii gallee hoo jiraatu deemsa keessa akkaataatti hiikaa deemnu yoo falatti ta'uu baanne rakkoon hin ta'u. Wanti hubatamuu qabu jijjiiramni haa dhufu iyyuu malee ammas rakkoon saba keenyaa gaaffiin saba keenyaa hin tuqamu dhiisaatti deebi'u. Kana dhaabbannee haala keessa jiru haala yeroo keessa jiru ilaallee fala kennaa deemuufiin baay'ee barbaachisaadha. Hin tuqamne ammayyuu kana wal sobuun nurra jiraata jedhee yaadu. Wanti isin gaafattan Finfinnee waliin wal qabate gaaffiin uummanni kun gaafataa ture gaaffiin gurguddaan afaan waliin wal qabate gaaffiin gurguddaan jiru kan hundi keenya beeku. Dhimmi kun haalli nageenya biyyattii keessa jiru gamaaf gamana guutuudhaan qalbiin ilaalamee rakkoon kun akka hin hiikamne taasifamaa jira waan ta'eef hin hiikanne hin tuqamne gaaffiin keenya kan jedhu ilaallee fala kaa'aafii deemuun karaa lakkaa'amuu danda'u fala kaa'aafii deemuun garuu isa dura akka sabaatti tokko taanee waan tokkoof yaadne dhimma keenyaaf fala kaa'uudhaaf dura yaadaaf qalbii labbeedhaan walii galuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha baay'ee murteessaadha. Yoo isa walii galu wal hubannee hojjenna yoo taane gaaffiin saba keenyaa iddoo tokkottuu oolee buluu danda'u. Isaaf turu amma xinnoo wal dhagahuu ammayyuu wal dhagahuun jalqabamee jira. Haa ta'uuti garuu waliin taa'anii akka sabaatti falli keenyaaf malli keenya kanaaf kana jedhanii gara tokkotti qalbiif sammuu sassaabuun ammayyuu hin hafa waan ta'eef dhimma kanarratti hojjechuun irra jiraata hundi keenyayyuu akka mootummaattis akka jaarmiyaa siyaasaattis waan ta'eef wanti jalqabne jira gara fuula duraattis fala ilaallaa fi jenneeti kan abdala. Wanti Finfinnee waliin wal qabsiistanii isin kaastan wanti garaagarummaan jiru kanarratti namni burjaaja'uu qabu. Garaagarummaa yaadaa ilaalchaan irratti qabnu jiru. Gaaffiin uummata kanaa sirnaaf seeraan deebi'utu irra jiraata. Mirgi sabni kun Finfinnee irratti qabu. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis irra deddeebi'amee kan ibsamaa ture. Yoom deebi'a akkamitti deebi'a waliin fala dha'uun irra jiraata. Haa ta'uuti garuu gaaffiin uummata kanaa kallattii kamiin iyyuu dhokatee akka inni nafne kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha jedheetaniin kana yaada. Egaatuu waan baay'ee waliin haasofne yeroo qabaanne natti tola. Haa ta'uuti garuu waan isin kaastaniif akka kana yoo jedhaadhaaf nagaa ulfaadha. Dhaabni siyaasaa kumaata lakkaa'amu dhufee biyya kana keessatti gabaa siyaasaa banuudhaafis miti. Gabaa dhaaba siyaasaa jaarmiyaa siyaasaa banuudhaaf miti. Dura akka lammummaatti inni karaa mooyyaalee baqate lammummaan isaa irraa fudhatan citizenship irraa fudhatan karaa boolee galee lammii biyya kanaa ta'uun isaa itureef isaan dhufiin lubbuudhaan akka inni biyya isaatti galuu danda'u. Isaayyuu bilisa baasuudha.
isa mataasa. Namni baqatee akkamitti saba bilisa baasa? Biyya ormaa keessa taa'ee hin danda'amu. Biyya ormaa keessa taa'anii daabboo guyyaa guyyaatti yookiin wannoo barbaadaa sabaaf qabsaa'anii iddoo biraarra jiru irra bilisa baasuun hin danda'amu yoo rakkinni keessa jira ta'e. Saba keessa taa'anii sabaaf hojjetu. Biyya ofii keessa taa'anii biyyaaf hojjetu. Jijjiirama fiduudhaaf yoo ta'e biyya ofii keessa hawaasa ofii keessa taa'anii hojjetu. Sanatu jijjiirama dhugaa fida. Kun akka inni dhufuudhaaf riiskii kana fudhannee nuti OPDO'n kaleessa tuffatamtu. OPDO'n kaleessa xireeffatamtu. Etuma xireeffatamnu. Etuma tuffatamnu. Etuma ta'uu bakka humna dhabnetti huba waliinis etuma liqimsinuu as geenye. Isinii ol jirra warra nuun jedhaniyyuu bilisa baasnee jirra. Har'a qeesaanitti biyya isaaniitti akka galan goonee jirra. Yoo qabsoo ta'e jijjiirama fiduudha. Haasa'uu miti. Haasofni bara meeqa? Bara meeqa namni baqate? Bara meeqa namni hidhame? Bara meeqa namni itti dararame? Achi niiqne fagoo. Hin deemne. Haasaadhaan faarsuudhaaf oote wanti faarfamuu qabu baay'eetu jira. Haasaa faarsuu duwwaadhaan jijjiiramni hin dhufu. Action. Murtii, ejjennoo barbaada. Kanaaf nuti warra har'a addanatti dhaqne booleetti simannee ofitti waan walitti mufanne waan taaneef nuti. Waan adda addaadhaan kaleessa warra waliin dhabne waan taaneef. Har'a immoo waa walii gumaachinee gumaa walii kaffallee waan araaramneef miti. Lola dhuunfaa hin qabnu kaleessas. Lola dhuunfaa keenyaa hin qabnu. Wanti nu wal nu dhabsiisu yoo jiraate saba kanaaf jijjiirama fiduudhaaf karaan nuti qabannee deemnu kamtu sirriidha kun sirriif sirrii mitiidha. Kan biraa miti. Kanaaf amma falli nuti qabnu waan amma qabannee deemaa jirru kana cimsuudha. Jabeessuudha. Abbaan barbaade kaleessa dogoggora hojjechuu danda'a, balleessuu danda'a. Har'a guyyaan biraadha, har'a carraan biraadha. Hiree biraa jira har'a, hiree kanatti gargaaramuudha. Tokkummaa saba kanaa, tokkummaa biyya Itoophiyaa kanaa fiduu kan dandeenyu namni badii kaleessaa, haloo kaleessaa lakkaa'uudhaan otoo hin ta'in waan boruudhaaf ta'uu danda'u har'a yoo hojjechuu danda'e. Sanaaf immoo wal dhaggahee, wal dhaggeeffatee, wal dhagahuu keessa yaada gaarii jira. Wal dhaggeeffachuu keessa yaada biyya jijjiiruutu jira. Yaadi namaa akka hin dhaamne, abjuun namaa mul'anni namaa akka hin dhaamne taasisuudhaaf carraa yoo laanneef sanatu biyya geeddara. An hawwii keenya isinitti nima. Hawwiin nuti qabnu. Hawwiin asii fachiin qabannee barcuma kanarra umurii keenya guutuu jiraachuuf miti. Biyya kanaaf nagaa hanga fidetti, saba kanaaf nagaa hanga fidetti, isaaf haala mijeessuu wanti dandeessisiisu yoo isa uumne bu'uura sana keessee yoo keessaa deemne nuti nuuf dhimma keenya miti. Biyya kana etu asii fachiin jaallatiin itti fufsiisuu kan danda'u, nagaan biyya kana kan eegamuutti danda'u. Wal dhabbeen siyaasaa biyya diiguudhaaf sababa akka hin taane, rakkina akka hin taane biyya kana keessatti dhufa taanaan san akka inni dhufuuf hawwiin keenya. Hawwii taayitaa miti. Hawwii barcuma irra turuu miti. Namni iddoo barcuma kanarra taa'u beekamtii sagalee uummata kanaaf uummata kana qofaan akka inni ta'u hawwiin keenya. Yoo sana ta'e biyyi kun nagaa qabu. Biyya rakkoo keessaa baatu, hawaasa rakkoo keessaa ba'u ta'a. Kana hawwiin keenya. Malee injifannoo wal saamuu miti. Abaluutu har'a ammanni feesbuukii irra taa'ee an dhugaadha siyaasa sabaaf yaadanii hojjechuun gaarii. Hojjechuunii fi dubbachuun adda adda. Adda adda. An yaada bareedaa nama hawwatu qalbii namaa bitu sa'aatii 3 dubbisee taa'ee jireenya koo gaarii jiraachaa
sa'aatii 3 qophaa'ee daqiiqaa 30 dubbachuu nan danda'a miidiyaatti waan bareedu. Sa'aatii 4 qophaa'ee sa'aatii 1tti waan bareedaa haasa'uu nan danda'a. Haasa'ichi haasaadha. Haasaadha malee daabbootti mana zaramu. Haasaa duwwaadha. Ta'anii haasa'uun nama dhibu. Hojjechuutu nama dhiba. Hojjechuutu nama dhiba. Lafarratti hojjetanii jijjiirama xinnaasaa taatu guddaa isa fiduudha inni guddaan. Ciniinsu guddaan isadha. Rakkoo guddaan nuun nu rakkisaa jiru isadha. Malee haasa'uudhaaf kumaatamatu haasa'a jabana kana. Haasaa babbareedaa. Hunduu haasa'a. Jijjiiramittii lafarratti dhufuu dandeessu. Sana fiduudhaan manuuf rakkoo kan ta'aa jiru. Kanaaf aadaan siyaasaa biyya kanaa, aadaan badaa siyaasa biyya kanaa akka inni geeddaramuuf kan nuti hojjetaa jiru. Abiddi nuti qabsiisaa jiru. Abiddi nu qabsiisne qaanqeen kun immoo akka inni hin dhaamne kan nuti godhaa jirru kana dhaamuun irra hin jiraatu. Akkuma qabanneen biyya kanaaf jijjiirama fidu. Lammaffaa nuti kan baqate duwwaa miti kan bilisoomsine biyya kana bittinnaa'uu irraa hambisnee jirra. Bittinnaa'uu irraa hambisnee jirra. Nuuf seenaa guddaadha kun. Jabana nuti gara barcumaatti dhufnetti Oromoo duwwaaf miti barcumatti kan dhufne. Oromoo keessaa dhufne iyyuu malee. Akka warri kaan xinneessanii nu laalaniitti, akka warra gadi badiitti godhanii nu laalaniitti miti nuti warra guddaa warra Oromoo bira dabarree biyya seef godhuu dandeenye ta'uu keenya mirkaneessaa jirra, argisiisaa jirra. Seenaa miti kun. Seenaa ji'a darbeeti. 7 darbee ji'a 2 darbeeti. Seenaa waggaa 2-3 biyya kana keessatti uumamaa ture darbeeti. Yoo ija daabbootiin ta'e daabboo tokko Oromoodhaaf daballee hin jiru. Saantima tokko Oromoodhaaf laatamee hin jiru. Jijjiirama kana keessatti wanti dhufe hin jiru. Kabajni, bilisummaan, ulfinni daabboo caala. Isa finneera. Daabboon ganaadha. Daabboof immoo hojjennu, buddeeniif immoo hojjennu, dafqinee hojjennu. Dukkana sana. Dukkana nu haguuge sana. Cancala afaanitti nu galee sana luugama sana baasuu jalqabneerra. Dukkana sana saaquu jalqabnee jirra.